Okay, ragana kan Yesus nas waaqessa waaqayyo kiyyaas waaqessa kan jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1. Okay, siifin dubbisa. Nas waaqessa waaqayyo kiyyaas waaqessa. Anatti samana abbaa kootti Ansan samana. sinin natti amana ansan sinin jenne bar. Maal waaqessummaa inni ree? Waaqessummaa jechuudha hiikni kadhachuu sagaduu fi isaaf bulu waaqayyo Yesus Kiristoos anas waaqessa abbaas waaqessa jedhe. amanaa fi waaqessaan. Okay, dura kana jette meera dura kana jette. Okay, qaamni tokko Yesus waaqa Yesus okay Yesus ati waaqa ni qabda moo qabdu? Qaba. Waaqni kee eenyu? Waaqni koo abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqayyo tokko. Okay, gobas waaqayyoon Yesuusoo eenyu? Abbaa. Okay, allaqe Yesus abbaa qofa waaqa jedhee qabaami? Eeyyee. Abbaan san waaqayyo guutuudha moo waaqayyo irro? Abbaan waan hundumaan guutuudha. Guutu. Abbaa san malee waaqayyoon biraan jira? Waaqayyo yeroo jennu nuti abbaa ilma hafuura qulqulluu tokkummaa. No isin waan isin jettan hin barbaadu waan wangeela waan Yesus jedhe. Wangeeluma jedha. Waaqayyo abbaa malee waaqayyoon biraan jira? Hin jiru. Gobas. Hafuurri qulqulluun waaqa? Eeyyee waaqa. Hin jiru naan jenne abbaa malee. Hafuurri qulqulluun isa hafuurri waan takka dhaggeeffadhati. Waan takka miti. Amma akkam naan jette? Maaliif qoyka? Qoy sitti nima. Eeshi. Itoophiyaan mootummaa qabdi moo hin qabdu? Mootummaa hin qabdi Abiyyiidha muummee ministeera biyya bulchu. Waliigala. Muummeen ministeera Abiyyiidha. Mootummaan naannoo Itoophiyaa immoo afurtu jira. Isaan kun hundumtuu maal jedhamu? Mootummaa jedhamu. Mootummaan ni jedhamu waaqa. No, paartii bilisiginaa jechuun okay waaqayyoon keessan akkasii muummeedha qaba, itti aanaa kutaa qaba akkana qaba jechuudha. Nafichisiisi siin jedha. Maqaadha waaqayyo jechuun maqaa sadan isaaniif tokkummaadhaan kennameefidha. Sigalee eenyu kanneef maqaa sadan isaaniif tokkummaatiin kennameefitu waaqayyo jechisiisa. Eenyu kanneef gurbaa eenyu kanneef. Maqichi kanuma isaaniiti. Eenyu kanneef maqaa kana eenyu kanneef. Waaqa rabbiif eenyutu kenne maqaa. Nam tokko hin kennine. Isa kanaafis namni tokko laatamu. Yesuusiif eenyu kanne? Yesuusiif eenyu kanne? Maal? Waaqummaa. Waaqa ta'uu isaati macaafa qulqulluu keessaa. Okay, waaqayyo abbaaf namni waaqummaa kan inni jira? Eenyuyyuu isaaniif hin laanne garuu isaan jedhu waan siga waaqayyo abbaadha. Na dhaggeeffadhu gammee koo maal taate waliin deemu. Na dhaggeeffadhu ka. Waaqayyo abbaadha waaqummaa namni kanne gooftummaa aaboo namni kanneef jira waaqayyo abbaaf. Ansaati aboon hundumtu guutummaa guututti. Gobas. Yesus Kiristoos yoo aaboo fi aangoo eenyu kanneef? Abbaatu kenneef. Abbaafoo eenyu kanne? Kee deebinaay eenyuyyuu laatuu fi. Miskiina jechuun Yesus. Okay, amma fakkeenya qalama qabu qalama kana atiin naa kanne ani fudhataadha atiin naa kanne ati namni sii kanne hin jiru jechuudha. Yesus Kiristoos miskiina jechuudha. Ha guyyaa keessaa kan namteef jechuudha miti. Situ jedhe. Okay, Yesus Kiristoos aaboon waaqaa fi lafarra naa kan namtee jedheemi? Guyyaa keessaa qaba moo duraan qaba? Durumaanii lafti kunis samiin kunis isaan uumamte macaafa qulqulluu. Aan uumama siin hin jenne ebbo. Gooftummaan waaqayyo abbaaf namni waa takka gooftummaa aaboo humna kennuuf hin jiru. Yesus Kiristoos waaqaa fi lafarratti aaboon naaf kan namtee jedhe guyyaa keessaa kan namteef moo duraan qaba? Aaboon naaf kennamtee jedhe Yesus Kiristoos gara biyya lafaa kana ergamee dhufe. An ergaa sin gaafanne gurba guyyaa keessaa kan namteef naaf kan namtee jedhe moo nin qaba jedhe? Hin kutini dhaggeeffadhu. Aboo kan kenneef sitti maan jira? Abbaan ilma isaa ergate biyya lafaa kana irratti. Ergaa irraa sin gaafanne baran ergaa sin gaafanne gammee ergaa eenyutu ergaa sin jenna.
isa itti yaa ergame. goba lallabatti seeni kan lallabatti gaafii deebisaa waan jedhamu fi haasaa hojjechuun adda baratti communication Yoo nama cimaa taate hin dubbatin. cimaa fi laafina miti si ati cima jedheetiin sirraa barachuuf waan si jedhe waaqayyo abbaaf namni hin baratta taanaan moo dhaggeeffadhu qa. Sitti maan jedha namni jechuun lallaba hin lallabin waan si amma fakkeenyaaf simbaasudha simbaafa dura gaban hin jeeqin ka nama hin jeeqin ka simbaasu gamme maal taate normaalitti haasofina waan si gaafadhe malee yoo namni maqaa keessa gaafate dhageera Abumaal jidduudhaan waa gaafadhaani. Gamme kan isin jedhe muutiin qabatin abumaas muutiin qabatin jiddumaa waa darbadhe wanni jettuuf. Gamme kan isin jedheen na dhageeffadhu mee hin deebisa. Hin deebisa dhageeffadhu. Dhageeffadhu mee hin jeeqiniiti yeroo takka dhageeffadhu. Akkin isin jedhe Yesuus Kiristoosiif hojiin naa kenname dubbiin natti kenname abboommiin natti kenname aaboon naaf kenname gooftummaan isaaf kenname wanni hundi isaa isaaf kennamee jedha macaafni jechuudha. Yesuus waan inni qabutu kennameef immoo waan inni hin qabnetu kennameef. Wanta inni hojjeteef gatiitu kennameef. Waan inni hojjete sin gaafanne yaa abbo. Gatiitu Afaan Oromoodha. Waan inni qabutu kennameef immoo waan hin qabnetu kennameef. Inna keessaa mi gamme? Hello. Abeet. Hello. Inna geenya moo? Ammasitti haasaa daqiiqaa lamaan tokko hojii xinnoo isheen argadde dhiifamu. Ayyaa daqiiqaa lama hin deebi. Hin bu'u moobaayilii asumaan kaa. Deemiti deebi. Waliin haasaa. Waan isii sana naa gaafadha addaa muka jedhu kaname. Waan inni qabutu kennameef immoo waan inni hin qabne kennameef. Wanni inni qabu yoo kennameef jedhani akkamitti wanni namni qabu akkami fakkeenyaaf Abuu Mu'aaz funyaan qabdan. Akkas. Funyaan duraan qabdan. Funyaan kanatti nam tokko sidhi dhufeetti awwaltuu Abuu Mu'aaziif funyaan kenneef yoo jedha amma namtu fudhata sammuun nama fudhataa kun. Hin fudhatu fakkeenyaaf eerfoon ofirraa qabdan awwaltuu kenneef hin jedhamu. Akkas. In jedhamu isin galtee waan hin qabnetu namaaf kennama. Yesuus Kiristoosiif kenname fakkeenyaaf hojiin abbaan koo anatti kennee jedha Yesuus. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 36 yoo kaafne dubbifne hojiin abbaan koo anatti kennee jedha. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 49 abboomamee dubbachuu jira malee an dubbiin kun dubbii ofii kootiin dubbachaa jiruu miti jedha. Ammas ammoo hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 36 irratti Yesuus Kiristoosiif gooftaallee isa godhe waaqayyoodha masiillee isa godhe waaqayyoodha jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti ammoo hafuuraaf humnaan isa dibee jedha waaqayyootu hafuura qulqulluu fi humnaan isa dibee jedha. Eenyutu isa dibe? Hafuurallee isaaf kenne eenyudha waaqayyoodha. Macaafa keessatti yoo dubbatu ilaa gabrichi koo inni ani fuudhu inni ani ol fuudhu isa kana ani hafuura koo nan kennaafi jedha. Hafuura koo nan kennaaf jedhee waaqayyo dubbataa jedhe Yesuusiif jechuudha. Hafuurri isaaf kenname, hojiin isaaf kenname, dubbiin isatti kenname, aangoon isatti kenname, waan hunda isaatu rabbitu naa kenne jedhee dubbata. Waan inni qabu kennameef waan inni hin qabne kennameef isa kana naaf adda baasa. Muutii qabadhee jira. Addamu. Hello. Addamu muutirraa kaafadhu. Addamu. Inni muuti cichee jira. Siinaa fi tana gaafadhaa yeme. Siinaa fi. Kam jirtu? Walumaanuu galatoomii. Thank you. Welcome manaa dhufu. Sisimanne. Kam jirtu? Gaarii xiqqoo madaamii jiran jira. Oona waan jedhifama. Abshir. Gaafii ustaadaa dhageessee? Nageenye amma na waamteessitti madaamii bira deemedha. Okay, waan jedhe Yesuus Kiristoos aaboos aangoos gartee dubbiin waaqayyootis hundi isatti kannamtee isaaf kannamteemi? Eeyyee. Waan qabuutu isaa kenname moo waan hin qabne? Waan inni qabu isaa kenname moo waan hin qabne kennameef? Hin qaba duruma waanuma qaba. Hin qaba waaqayyo waan dhabe hin qabu. Aaboo fi aangoo duraan ni qaba Yesuus.
Dhiifama guddaa deebi'eera. Siin. Eshi. Okay, gurbaa kana deebinaa jira kanne. Waan sin jedhe ustaan waan sin jedhe aboo fi aangoo fi dubbiin waaqayyoo kan itti kennamte hundi gartee masii waaqayyoo isa godhu kana hunda waaqayyoon waan inni qabuutu isaa kenname waan hin qabne kennameef gamme. Ila waan hundumtuu kan waaqayyooti, kan waaqayyoo abbaati. Naagale. Biyya lafaa kana irratti Yesuus Kiristoos immoo ilma isaa ta'eeti ergame. Gaafa ergamu immoo hojiin itti ergame hundumaa fiixaan baaseera jedhe macaafa Yesuus Kiristoos. Gaafa inni fiixaan baaseera jedhu maal jedha? Amma jedhe Islaammaa ituu aboon hundumtuu duraan isa harka ture Yesuus gara biyya lafaa dhufuun isa barbaachisu ture. Waan jedhe akkas hin jenne bar. Waan jedhe aboo fi gooftummaan kan namteemsan waan qabu kan nameef moo waan hin qabne kan nameef. Waan kan abbaa isaatii garan deebi abumaas nama turtani khotte ris ture gan siam amma khotte bo de qala madura giddun seenini gamme gaafi kana deebisi gooftummaan Yesuus lafarratti duraan qabu ture waaqarratti gooftummaan lafarratti waaqarratti na kannamte jedhe dubbiin waaqayyoo gartee itti kannamtee dhufe kun hundi waan gartee inni qabu guyyaa keessa kannameef moo waan duraan qabuutu kannameef. La wanta ni kennameef kan jedhamu waan hundumtuu kan isaa ture. Aboo kan eenyu ture sin hin jenne baran waan kan kee namni kamisi kana waan kan kee kamisi kan abbo waan kan kee kamisi kana namni Addaami fi Hewaaniin kan eenyu turan. Waa Addaami irraan jiru gobazi waa Hewaan irraan jiru waan sin jedhe. Sababa inni naaf kennamteetti jedhuu fi namni waaqa jalaa beetu waaqa jalaa bee waaqa jalaa aboo waan nama raasa'utti hin jiru Iyesuus tokkicha raasa'u jira waan jedhe gooftummaan aboo fi gooftummaan lafaa fi waaqarra kan namteef waan qabu kan nameef moo waan hin qabne kan nameef. Akka nama gaafa akka nama hubachuuf jedhutti dhaabbadhu dhaggeeffadhuuti ergasii nama jala dhufu. Gaafa jira miti uummanni si dhaggeeffatu waan qabu hin qabne naan jedhe ka maal taate goobasi. Maaliifin fi dhaan hin xumuramu macaafni qulqulluun. Gaafiin akkasi ka jedhii deebisi gartee dhuga jedhii deebisi soba jedhii deebisi dhaggeeffadhu gaafiin gosa afuri akka itti barannetti. Waraqatu biyya lafaayyuu fi dhaan hin xumuramu. Afaan Oromootii miti Yesuus Kiristoos eeyyeen dhugaadha. Soba eeyyeen gaafii gaafatan Yesuus numa deebisa akkasitti yaa barsiisa jireenya bara galuudhaaf maal goona akkana godha uma jedhan waan sin jedhe wangeela Yesuus Kiristoos gaafa daqiiqaa guddaa goobasi atu jette kamaa jedhere eeyyee fi maan deebisne waan sin jedhe ati mootii Israa'elii gaafa jedhame nu dhaggeeffadhu ka atu jette kaa jedhe sababiin isaa ibsa barbaada Yesuusin ibsa barbaada na dhaggeeffadhu ka ibsaaf na ibsiin hin jenne dictionary himete kana ibsitu waan sin jedhe Yesuus Kiristoos gooftummaan waaqummaan lafarra naa kan namte jedhamu hojjetu. Isa kiristaana dadhabaa barbaada. Normaalii asoo innaan jenne maaliif jeequ barbaadde? Aboodan maa sodaatta akka dhiiraatiif deebisa waan siin jedhe. Haasawun barbaaddu. Taaksii dalagachaa taaksii keetii dalagachaa. Si kadhachuun dhufee. Na baasuu dandeessa garuu dhaggeeffatta taanaan hubachuudhaaf. Waan si gaafadhe afaan Oromoo siif hin galu afaan kam sitti haasa'u Amaariffa moo Ingiliffa moo Soomaali Kiswahili afaan kam sitti haasa'u namee filadhu. Afaanuma natti haasoftuun afaan Oromoo si galu siif hin galu afaan Oromoo afaan kam beekta kan biraa. Dhaggeeffadhume maaliif hundumti keessan haasa'uu duwwaa taatu. Dhalli namaa tokko dhaggeeffatee ka'ee deebisa. Suuraa qaba sammuun kan namaa laatame. Gamme hin deebista moo hin deebistu? Dibbiniin si deebisa garuu dhaggeeffatu. Na dhaggeeffatu si gaafadha gaafii xiyyaa dhaggeeffatu kallattiina yoo waa dhaggeeffatte namni gaariin jedhan barataan gaariin waa nama waa dhaggeeffatu. Gaafii jedhan gaafii gaafatan for every question there is answer jedhan wauma gaafatamu hundaaf deebisaa jira jedhan yoo gaafiin si gale deebisaalleen achi keessa jira parsantiin irra hedduun waan siin jedhu Yesuus Kiristoosiif gooftummaan waaqaaf lafarra kennamteef moo hin kennamneef? Kennameeraaf. Goobas waan qabuutu kennameef moo waan hin qabne kennameef? Amma jijjiiree lallabi gaammas akka nama waldaa jiruutti lallabeeyyee hin jiru akka akkas lallabuun TikTok irra.
waan duraan kan isaa ta'e ammoo deebi'ee aboo biyya lafaa kana seerratu jala galeetu kennameef deebi'ee. Fidi ragaa akkas jettu naa kan waan kiyyatee san waan kiyyatee sana naa kanna waanuma kiyyatee sanii naa kenname ragaa wangeela kee kunoo amma pheenxeen siitaa ragaa. Waan kiyyatee naa kenname kan jedhu duruma ragaa daminaa sayinka maalati boqonnaa ragaa no lallaba keetii miti asirraa naa kan. Maal kan jedhu? Waan kiyyatee aaboo fi aangoon kan kiyyatee tuna kanname. Maali caaffanni waanuma afaan koo keessaa baafadhu jedhee caafarra intinaadha. Ittiin dabalina maaf kijibda. Kan isaa ta'een siif ibsa. Maaf na kijibda. Kan isaa akka inni fudhate siifan ibsa. Garuu waan kiyyatee naa kenname. Ibsa kee maalitti godha? Sagalee Waaqayyoo ana hin dubbifadha. Maa ibsa kee maalitti godha? Ragaan siif malee waanuma afaan koo keessaa baafadhu maaf eega kijib dubbina afaan kee keessaa na dhaggeeffadhu faallalab taaksii oofachaa guran hin jeeqini waan siin jedhe dubbina afaan kee keessaa beesan dubbii dhugaati mosoba. Waan ani siif ibsaan jira ammayyuu soba miti. Naa ibsi jedha dubbiin ati dubbatte san waan isaati kanaan jette san dubbii dhugaa dubbatte moo dharaa dubbatte ati gamme. Amma gaaffii tokkoon si gaafadha ati naa deebistee quraana kee anaa baasta. Gurba kana deebisi siif basa waan sin jedhe dura deebisi no asidis dhaggeeffadhu sii deebisa ishi sii deebisa gaafii kana deebisi dura dhiirti hin miliqin deebisi hin danda'u jedhe takka deebisuu hin danda'u jedhe uummata irratti hin beeku jedhe. Nan danda'a nan beeka waan nan beekutti hin beeku jedhe akkasi gaafata hayyee waan jedhe aaboo fi samii kanaaf dachii kanarraa namni gaafii tokkitti ana dadhabee daqiiqaa meeqa daqiiqaa 18 akkanuma zooru maali gamme wallahi waan sin jedhe. Yesus Kiristoosiif ani Waaqayyoo gooftummaa fi aaboon kan namtuuf hin waaqessu. Akkuma digrii mana barumsaa dheedhanii digrii tokko qaama sii kennu mana barumsaa digrii sii kenna. Gartee na dhaggeeffadhu ani Yesuusilleen Abrahaamilleen Museen warri biyya lafaa jirulleen Waaqayyoo gartee gooftummaa qaamni tokko kan nuuf sartifikeeta kan nuuf hin waaqessinu jedha hin waaqessinu gonkumaa. Yesuusin waaqessuun yoo sii laatame bichaadha kanatti yoo dhaggeeffadhu mee osoo aqliin isdaleeyde mee nama dhaggeeffadhate taaks makiina marii akkana qabdee aqliin jedha mee makiina irraa bu'in hojjaasaye warri abbaan naaf kenne gara koo dhufeeraa jedha. Na dhaggeeffadhu waan si gaba mee dhaggeeffadhu nama dhaggeeffadhu gurbaa maali mana kana jeeqee wanti akka dubartiidha. Gurba mana maa jeeta makiina oofuu malee sammuu kee kana oofime sammuu kee kana wajjin oofi makiinaan oofine siif hin laatamne wangeela waan siin jedhe kuni kijiba keeti kuni kijiba waan Yesuus hin jedhe na dhaggeeffadhu lallaba waldaan jirtu makiinaa keessa jirta suuta galta waan siin jedhe ani Waaqayyo na dhaggeeffadhu nama dhaggeeffadhu arrabsu dabaltee amma kuni amantii keeti arrabsi waan feete jedhe Yesuus saree amaan jedha na arrabsu jirta okay na dhaggeeffadhu saree kan jedhummaa quraanadha na dhaggeeffadhu Waaqayyoon kan kee dubartii kanaanin saree jedhe dhaggeeffadhu mee na dhaggeeffadhu ka maa naman dhaggeeffan akka dhiiraa goobasi why don't you be like smart man maal akka dubartii akka maraattuu saree gartee waa lafa hidhaniinte nama dhaggeeffadhu yoo jeete nama sirra beekuu jira nama dhaggeeffachuu hin dandeenye maraattuu yoo taate Amaanu'el dhaqe tiktook irra banattee hin taa'in yoo nama hojii haasa'u daayiloogii nama hojii normaalii haasa'uu dandeesse haasawe yookaan waldaan jirru waldaan akka feete waldaan firiidoomi dimokiraasii akka biyya faranjii qullaa utaalta yoo feete dimokiraasiin waldaa keessa jirti karaarraa hin jirtu waan sin jedhe dhaggeeffadhu Waaqayyo na dhaggeeffadhu waan sin jedhu ani Waaqayyo aaboo namaa kennuun waaqessa malee Waaqayyo aaboo fudhatu waaqessu dhugama soba akkas Waaqayyoon ani waaqessu na dhaggeeffadhu siifin hima Waaqayyoon an waaqessu dhaggeeffadhu gurraan qaceellotti Waaqayyoon Abuu Mu'aaz waaqessu Waaqayyo aaboo Yesuusii kennu malee Waaqayyo aaboo fudhatu miti maaliin sin jedhe mirga keeti maaliin sin jedhe mirga keeti hin jedhe dhageera bitan jenne dibar bitaa mirga jenne maaliin sin jedhe man Abuu Mu'aaz okay ati ka waaqessuto
Ani waaqayyo Yesuusiif aaboo kannesanii waaqessa malee kan aaboo fudhateen waaqessu. Ati kan aaboo fudhatee waaqessaami? Akkas kaafiyyaa caala. Akkas miskiina ilma waaqayyoos na waaqessan. Ilma waaqayyoo? Na waaqessa. Waaqayyoon ilma qaba? Qaba. Eenyurraa dhalche? Dandeettii isaatiin dhalche. Waaqayyo eenyurraa dhalche? Dandeettii isaa yeroo dhalche sadii amma jechuun afaan ilma yeroo jennu akka sadiitiin beeka. Akkaan itti baradheettis ilma jechuun tokko ka qunnamtii saalaa gootee dhalchite, tokko ka guddifatte, tokko gartee kan uummatte jechuudha. Kun immoo isin immoo hin beektan. Sadeen kana naayimi sadeen kana keessa hin beektanii. Nummoo ilma arfaffaa beekna gaa. Ilmi afraffaa kami? Sadi jette irraan ala ilmi jira. Okay, kami? Gala Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa eege dubbisi. Jechuun naayimi afaan. Jechuun ilmi gosa sadii, three type of the sun. Akka itti beeknu ilma kan jedhamu. Na dhaggeeffadhu kaa? Waaqayyo. Aadamis foonii fi dhiiga. Na dhaggeeffadhu kaa? Maal ati dhaggeeffadhuma duwwaa taate. Ilma carraan si kenna. Waaqayyo ilma qabaa nan jette. Nan tajaajila wallahi ani yeroo sittaas ilmi namni eenyu tajaba meena nama takka silaa ol neennee carraa kanneen eenyu kofalanii namni dhibbina kofaleeti namni kumaaf dhibbi shan si kofala na dhaggeeffadhu akkasiin jedhe duuba buutota keeti misaanii na rakkoo na dhaggeeffadhu akkasi beeyna goobas beeyta ka alhamdulillah nuni waan na dhaggeeffadhu waan jedhe waaqayyo Yesuus ilma waaqayyo Billaanii duuba nun deebisu. Na dhaggeeffadhu kabbo Yesuus ilma waaqayyooti misi biratti. Ilma waaqayyoo ta'e. Ilma waaqayyoon jaartii irraa dhalche moo? Ilma waaqayyoon guddifate moo? Ilma waaqayyoon uume? Sadeen kana keessaa kami? Nun isarraa adda ilma waaqayyoo hin deebisu bara abadan pheenxuma gaafii kana deebisu. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootti amante. Ilma waaqayyoon jaartii niitii irraa dhalche moo qunnamti saalaa godhe? Ilma waaqayyoon guddifate namarraa fudhate? Ilma waaqayyoon uummate? Sadeen kanarraa kami? Ilma waaqayyooti garuu dhaggeeffatu garaa keessatti irraan si deebi'a yoo waa barumsa barattes irraan si deebi'a badaan kanarra ilmi feetu kaa afraffaa giddiima kan keessan quraana namni tokko ol